Nagaan racaa, nagaan gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos isiniif haa ta'u. Obboloota koo, nagaa jirtu biyya keessa, biyya hambaa kan jirtan hunduma keessaniif nagaa koo hafuuraan isiniif dhaama. Nagaa jirtu madda nagaa keenyaa kan ta'e gooftaan keenya haa eebbifamu. Ishoo baga nagaa taatan nagaa keenya kan ta'e Kiristoos eenyullee Waaqayyoodhaan ala jiraachuu hin danda'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a immoo ergaa tokkoon qabadhee gara keessan dhufe. Innis maalidha? Karaan, dhugaan, jireenyi Iyesuus Kiristoos malee akka hin jirre. Galanni Iyesuusiif haa ta'u. Karaan, dhugaan, jireenyi Iyesuus Kiristoos malee akka hin jirre. Egaa akkuma ergaa warra Roomaa boqonnaa 8 irra lakkoofsa 1 irratti dubbatu. Boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irratti dubbatu. Akkas jedha. Egaa amma warra Kiristoos Iyesuusitti amananitti firdiin faradamu tokkollee hin jiru jedha. Egaa amma firdiin warra Kiristoos Iyesuusitti amananitti faradamu tokkollee erga hin jiraanne. Obboleettii ko maaf Kiristoositti hin amanture? Obboleessa ko maaf Kiristoositti hin amanture? Karaan dhugaan Iyesuusidha. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Koottaa karaa inni dhugaan gara Abbaatti geessu Iyesuus duwwaadha. Akkuma dubbii sagalee isaa keessatti dubbatu. Balbalichi inni dhugaan anaadha. Inni duubaan dhufee seenu hattuudha. Qaluudhaaf, ajjeesuudhaaf, balleessuudhaaf dhufa jedha. Tiksee inni bitamee eegu yeeyyiin gaafa itti dhufe hoolota gatee hin baqata jedha. Tiksee inni dhugaan garuu lubbuu isaa hoolotaaf kenna malee gatee hin baqatu jedha. Egaa tiksee inni dhugaan eenyudha? Tiksichi inni dhugaan Iyesuus Kiristoosidha. Egaa tiksichi inni dhugaan Iyesuus Kiristoos erga ta'e kottu obboleettii koo yaada garaa kee geeddaradhu. Kiristoos Iyesuus fayyisaa lubbuu kee godhadhu fudhadhu. Har'a dhaamsaan siif dhaama. Karichi dhugaan Iyesuusidha. Karichi dhugaan Iyesuusidha. Haleluuyaa. Karichi dhugaan Iyesuusidha. Karaan dhugaan Iyesuusidha. Iyesuusidha. Isaan amanee eenyulee yaa'ee buddeena jireenyaa naaf ta'een argee dubbiin afaansaa anaan na boonsa sagalee kennaa gahee isaa na quubsu sagalee kennaa gahee isaa na boonsu urgooftuu gaarii cabsee nurgeessa si hiitta tolu galanna fankoo urgooftuu gaarii cabsee nurgeessa si hiitta tolu galanna fankoo karaan dhugaan Iyesuusidha isaan amanee eenyulee yaa'ee buddeena jireenyaa naaf ta'een argee dubbiin afaansaa anaan na quubsa sagalee kennaa gahee isaa na boonsu urgooftuu gaarii cabsee nurgeessa si hiitta tolu galanna fankoo si hiitta tolu galanna fankoo si hiitta tolu galanna fankoo. Karaan dhugaan Iyesuusidha. Sagaleen isaa biddeena jireenyaati. Sagaleen isaa aara galfiidha. Obboleettii koo obboleessa koo karaan dhugaan Iyesuus yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Koottaa Yesuusiin ala boqonnaan hin jiru. Yesuusiin ala aara galfiin hin jiru. Yesuusiin ala iddoon boqonnaa hin jiru.
inni si wajjin hin jiru, inni Israa'elin eegu, irrafu hin mugu akkuma jedhee dubbatu. Iyyin inni si eegu irrafu hin mugu. Tiksee inni bitamee si eegu si gatee baqata. Tiksee inni immoo dhugaan lubbuu isaa siif laata. Egaa warra Kiristoos Yesuusitti amananitti firdiin faradamu tokkollee hin jiru. Egaa firdiin sitti faradamu tokko hin jiru. Kootu obboleettii koo firdii jalaa ba'i. Kootu obboleessa koo firdii jalaa ba'i. Karaan dhugaan Yesuusidha. Karaan dhugaan Yesuusidha. Inni gara abbaa nama geessu Yesuusidha. Inni gara jannataa nama geessu Yesuusidha. Ilaa mootummaa Waaqayyoo dhaaluun tokko hin danda'amu. Karaa kamiin danda'ama? Karaa Yesuus. Addaam inni lammaffaan mootummaa Waaqayyoo nuuf laate. Addaam inni tokkoffaan mootummaa Waaqayyoo keessaa nu baase. Addaam inni tokkoffaan abidda bara baraa, du'a bara baraa nuuf laate. Addaam inni lammaffaan jireenya bara baraa nuuf laate. Boqonnaa haara galfii haaraa nuuf laate. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Jireenya bara baraa nuuf laate. Egaa jireenya bara baraa immoo yoo isatti amante malee hin argattu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yoo isatti amante malee hin argattu jireenyicha. Jireenyicha argachuudhaaf immoo maal nu barbaachisa? Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keenyaa godhannee fudhachuun nu barbaachisa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaate yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Yesuusiif galanni haa ta'u. Egaa warri waamichi kun isin qaqqabee waamicha kana ishi jettanii simattanii fudhattaniif kadhata kana na wajjiniin kadhadhaa. Gosh, gooftaan isin jaalata. Yesuus isin jaalata. Yesuus isiniif du'e. Yesuus isiniif fannifame. Yesuus isiniif fannoo qaraanii irratti dhiphate. Yesuus siif dhiphate obboleettii koo. Yesuus siif du'e. Yesuus siif arrabsame. Yesuus siif fannoo irratti ol ba'e. Egaa waamichi kun xirriin waamicha kanaa warri isin qaqqabe kadhata kana na faana kadhadhaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Ilaan mallee harka bal'isee si eegaa jira. Kottu gara koo. Mucaa koo ani siifan du'e. Mucaa koo ani siifan dhiphadhe. Mucaa koo ani siifan fannoo irratti dhiphadhe. Bukkee koo eeboo waraane. Siifan hadhooftuu dhuge. Ilaa akkasiin jechaa jira Yesuus. Mucaa koo siifan hadhooftuu dhuge. Mucaa koo siifan fannoo irratti dhiphadhe. Mucaa koo siifan du'e. Mucaa koo siif jireenya bara baraa laachuudhaaf jedheeni jallootaan arrabsame. Kottu gara koo. Kottu gara koo. Karaa inni dhugaan anaadha. Karaa koo qabadhu siin jechaa jira. Karaa koo qabadhu siin jechaa jira. Ilaa dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf karicha dhugaa nu barbaachisa. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Haleluuyaa. Kadhata kana na faana kadhadhaa egaa. Gosh, gooftaan isin jaalata. Hin shakkinaa. Hin shakkin hidhaa kee irraa hiikkatta. Dukkana keetu ifa. Firdii jalaa baata. Cubbuu sababa cubbuutiif firdii sababa cubbuutiif sitti faradame ilma Waaqayyootu sirraa kaasa. Yesuus gooftaadha. Ilmi Waaqayyoo cubbuu ilmaan namaatti faradame balleessuudhaaf foon namni cubbamaan uffatu uffatee gara biyya lafa kanaa dhufe. Egaa gara biyya lafaa dhufe cubbuu keenya balleessuudhaaf dhiphate. Kottu obboleettii koo karaan dhugaan Yesuusidha. Kadhata kana na wajjiniin kadhadhu. Haleluuyaa. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Yesuus gooftaadha. Akkas jedhi na faana kadhadhu. Gooftaa Yesuus jedhe harka kee ol kaasee harka kee Yesuusitti kennadhu. Gooftaa Yesuus jedhe ani si amaneera jedhe. Seexanaa fi biyya lafaa kaadeera jedhe. Seexanaa fi biyya lafaa kaadeera jedhe.
seexanaa fi biyya lafaa kaadeera jedhe. Hojii dhiigaa fi foonii kaadeera jedhe. Gooftaa Yesuus jedhe ammas ani sitti amaneera jedhe. Maqaa koo galmee kee jireenyaa irratti naaf caafii jedhe. Cubbuu koo hundumaa dhiiga keetiin narraa qulleessii jedhe. Maqaa koo galmee kee jireenyaa irratti naaf caafii jedhe. Sila mucaa kee godhattee na simatteef galanni siif haa ta'uu jedhe. Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu sadan tokkummaa Waaqayyootiin siif ta'eera. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲፍ ta'eera. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲፍ ta'eera. Waaqayyo Abbaa lubbuu guyyaa har'aa gara keetti waamtuuf sin galateeffadhaa galatoom. Lubbuu yaa Waaqayyo biyya lafaa keessaa waamtuuf sin galateeffadhaa galatoom. Lubbuu haaraa gara mana keetti waamtuuf sin galateeffadhaa galatoom. Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Isa kufe barbaadda, isa kufe kaasuutti beektaa, isa cabe wal'aanuutti beektaa, isa bade barbaaduutti beektaa, warra biyya lafaa keessa badan biyya lafaa keessaa barbaaduutti beektaa. Lubbuu guyyaa har'aa biyya lafaa keessaa barbaaddee fiddeef sin galateeffadhaa. Waaqayyo Abbaa galanni siif haa ta'u. Hojiin dhiigaa foonii maqaa Yesuusiin calgab'aa jedhu. Maqaa Yesuusiin jalloonni lubbuun gara mana kee akka hin dhufne godhan haa qabaman. Machi ammeenyaa lubbuun gara mana kee akka hin dhufne godhu haa hidhamu. Yaa Waaqayyo Gooftaa saba kee gargaari. Yaa Waaqayyo Gooftaa saba kee gargaari. Laa yoo hafuurri kee dhugaa isaan keessa buufatee isaan waame malee hin ta'u. Hafuurri kee dhugaa isaan keessa buufatee isaan haa waamu. Kana gootaa ulfaadhu. Sa'aatii kan hojii jallootaa nan diiga, machoota ammeenyaa ergamoota dukkanaa nan diiga, kan diigaman haa ta'an. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም hafuurri xonqolaaf digimtee asmaatii matattii qaallachi lafa jirutti kan dhahame haa ta'u. Dhaheera በኢየሱስ ክርስቶስ ስም hojii seexanaa. Dhaheera በኢየሱስ ክርስቶስ ስም macca ammeenyaa. Dhaheera bineensa bara dhumaa kan dhahame haa ta'u. Gooftaa hin dhuuftaa heebbifame, hin hiitaa heebbifame, hin hiidaa Yesuus geetaanu. Haaleluyyaa. ያድናል ኢየሱስ። አንተ ትልቅ ነህ፣ እናመሰግንሃለን። ክብር ላንተ ይሁን፣ አምልኮ ላንተ ይሁን። ኦ ሃሌሉያ። ለአቡሎኒ dhukkubsatan maqaa Yesuusin haa fayyan. La'abuloonni dhukkubsatan maqaa Yesuusin haa fayyan. Obboloonni dhukkubsatan haa fayyan. Obboloonni abdii kutan abdii haa godhatan. በኢየሱስ hafuura fayyisuutti ergeera, hafuura nagaatti ergeera, hafuura boqonnaatti ergeera, hafuura aara galfiitti ergeera. Ilma Waaqayyoo si haa galatu. Saba kee gargaartaa si haa galatu. Obboloota kana gargaartaa si haa galatu. Hojii seexanaa diigdaa si haa galatu. Hafuura kee dhugaadha warra biyya lafaa keessa badan barbaaddaa si haa galatu. Maqaan kee haa eebbifamu. Kottuu gidduutti argame. Lubbuu guyyaa har'aa fayyisaa lubbuu ishii godhattee si fudhatteef sin galateeffadhaa galatu. Lubbuu guyyaa har'aa fayyisaa lubbuu ishii godhattee si fudhatteef Waaqayyo sin galateeffadhaa galatu. Fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii waan Qayyo Gooftaa waan si fudhataniif hafuurri kee keessa buunaan, hafuurri kee isaan waamnaan kanaaf sin galateeffadhaa galatu. Kottuu gidduutti argame. Jaandumaa gootuudhaadha. Maqaa ilma keessa jaalatte Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Ammallee maqaa Yesuusiin obboloonni dhukkubsatanii jirtan fayyinni addaa isiniif haa ta'u. Fayyinni addaa isiniif haa ta'u. በኢየሱስ fayyaa, በኢየሱስ fayyaa, በኢየሱስ fayyaa, በኢየሱስ fayyaa. Maqaa Gooftaatiin fayyinni addaa isin haa argatu. Maqaa Gooftaatiin fayyinni addaa isin haa argatu. Waaqayyo Gooftaan isin wajjin haa ta'u. Waaqayyo Gooftaan isin wajjin haa ta'u. Nagichi addaa isiniif haa ta'u. Gooftaan isin haa eebbisu.
laayik, sheerii godhaa, obboloota keessan biraan ga'aa. Eebbifamaa. Hojii gooftaa na wajjin hojjechuu warri barbaaddani. Gooftaan koo sinaa eebbisu. Laayikii, sheerii godhaa, koppiliingii godhaa. Na wajjiniin eebbicha hirmaadhaa. Harka wal qabannee hojii gooftaa hojjenna. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Akkasumas immoo chaarchii kan hin qabne, chaarchiitti qabamtanii kan hin jirre wajjiniin waaqeffannee waaqeffachiifna. Balballi banaadha. Koottaa. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Wajjiniin waaqeffannee waaqachiiffanne. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Wajjiniin waaqeffannee waaqeffachiisuudhaaf balballi banaadha. Koottaa. Lakkoofsa bilbilaa kana naaf bilbilaa. Chaarchiitti akkan isin dabaluuf keessaan na dubbisaa. Karaa waasaapii, karaa iimootiin banaadha bilbilli koo. Gooftaan isinaa eebbisu. Eebbifamaa. Lakkoofsi bilbilaa koo as jalattan isinii barreessa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Achirraa dubbistanii na dubbisuu dandeessu. Warri Gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu keessanii godhachuu barbaaddanis, akkasuma warri kadhata barbaaddan, akkasuma immoo kennaa garaagaraa qabdaniin hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf, bara keessan Waaqayyoodhaaf kennuudhaaf warri murteeffattanii baatan wangeela mootummaa Waaqayyoo wajjiniin akka hojjennuuf, harka wal qabannee wajjin akka hojjennuuf, kun dhimma lubbuu barbaachaa, kun dhimma lubbuuti waan ta'eef dhimma bi'eeriidhaan wal qooduu miti, dhimma waldaadhaan wal qooduu miti, dhimma qomoodhaan wal qooduu miti. Nuti hundi keenya ilmi Waaqayyoo erga dhufee nuuf dhiphatee nuuf du'ee qomoo lakkaa'ee miti, waldaa lakkaa'ee miti. Wanti inni nuuf du'eef nu hunda keenya bilisa nu baasuudhaaf nuuf dhiphate. Kanaaf nuti hundi keenya dhiiga Yesuus Kiristoos fudhanneerra. Qomoo tokko taaneerra. Nuti tokkodha. Obbolaa taaneerra. Karaa kamiin? Karaa Yesuus Kiristoosiin. Karaa fooniitiin horma taan wal beekuu baanu. Karaa Yesuus Kiristoos immoo maal taaneerra? Qomoo tokko taaneerra. Dhiiga tokko taaneerra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf iyyuu obboloota qomoodhaan zariidhaan wal qooddan yoo jiraataniif amantaa kiristaanaa keessatti hin barbaachisu kun. Kiristaana tokkorraa hin eegamu kun. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kiristaana tokkorraa hin eegamu kun. Qomoo lakkaa'uun, beerii lakkaa'uun kiristaana tokkorraa barbaachisaa miti. Gooftaan koo sinaa eebbisu. Eebbifamaa. Waan na dhageessaniif guddaan isin galateeffadha. Waaqayyo immoo ana caala isin jaalata. Eebbifamaa isiniin jechuun jaaladha. Keessaan na dubbisaa. Warri waldaa keenyatti qabamtanii tajaajiltanii tajaajilamuu barbaaddan, akkasumas immoo tajaajilamuu warri barbaaddan keessaan na dubbisaa. Waldaatti dabalamaa. Gooftaan koo sinaa eebbisu. Balballi mana Waaqayyoo banaadha. Koottaa isiniin jechuun jaaladha. Gooftaan isinaa eebbisu. Eebbifamaa. Shaaloom. Lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 556 90 17 31 kanaan argachuu dandeessu. Waldaa keessanitti qabamee si wajjin na waaqeffadhee waaqeffachiisaa. Waldaan qabu si wajjin waaqeffadhee na waaqeffachiisaa. Karaa Yesuus malee karaan hin jiru. Ani mana Gooftaatti maxxanee jiraachuun barbaada. Kennaa koo guddifachuun barbaada. Hojii Gooftaa hojjechuun barbaada. Wangeela mootummaa Waaqayyoo hojjechuun barbaanna si wajjin warra jettaniif balballi mana Waaqayyoo banaadha. Koottaa isiniin jechuun jaaladha. Gooftaan isinaa eebbisu. Shaaloom.